Uffanni aadaa agartee nadhii siin jiru uffattee na baasiis hin jiru doon isaa. Aadaa jettanii qabataniiru. Hordoftoota badhaasaa Jamaal. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkabune kan amanda bira akam jire jirtu ilmaan aramo hunde keessan Eid Mubarak bagatti isin geedanii isin jaan. Akkasumas video gidduutti isin waraabin ture maashaallah irraan tana walitti deebine arraan tana iddoo qophii adda argamna mana uffata aadaa Oromootti argamna jechuudha. Arraa akkasitti kunoo Eid akka ajaa'ibaa kanatti adeemaa jirra. Dhuftanii bitachuu dandeessan mana uffanni kun uffanni aadaa Oromoo argamu kallattii dallaqoomsaa gubbaan barreessee asirra isiniif kaa'a. Akkanaatiin isin jaa uffata shamarran barbaadanis kan cidhaatillee akkasumatti barreessatiin as gubbaa isiniif kaa'a kunoo isiniin daawwachiisa. Akkamin nu faana turan cidha garagaraaf deemuu barbaadullee as dhuftee asirraa bitattee deemuu ni dandeessa. Mana uffata aadaa Oromoo gosa barbaadanitti Facebook irraa iskiriinshot gootanii itti argatanii akka ajaa'ibaa kanatti isin hodhee akka ajaa'ibaa kanatti isin boonsaa jechuudha. Maqaan isaanii akkasumatti Jalaaluddiin akkanii Jalaaluddiin Jamaal lakkoomsaatiif illee akkasumatti iddoon itti argamullee barreessee itti gubbaa isiniif kaa'a. Akkasumas kan daa'immaniis barbaadus kan nama guddaatus uffata aadaa uffachuudhaaf iddoon itti yeroo kanatti argamuuf lakkoomsa asirraadha argattanii lakkoomsa asirra isiniif keenya kana argattanii kallattiidhaan dhuftanii daaraktii bitachuu ni dandeessan. Kan inni bituu barbaadullee uffanni aadaa. Ayyada wantoota barbaaddoota kan akkamin afaan haa turan uffata aadaa keenya uffannee ittiin barsiifna kallattiidhaan dhuftanii irratti hin deebiin. Uffanni aadaa agartee nadhii siin jiru uffattee na baasiis hin jiru. Wayi bareedina aadaa isaafoo kan alaabaa moggaa lamaan Kunoo galaan akkanatti nu boonsa jira baleessa fayyadamu dhuftanii asitti filachuu dandeessan isin hin kan bitachuudhaaf hawwii qabdu kan naannoo waradaadhaa farsaa guddaa gama harka mirgatti akkasuma gama harka mirgatti ogaa gad deemtu gama harka mirgatti Suuqa caatii seentan tedii. Gara suuqa caatii magaalaa gurguddaa keessa seenu seentan gama farsaa guddaa gama iddoo jimaatti gurguran kana jala dhuftee bitachuu ni dandeessa. Akkanaati kun olaal duratti islaaltee dhuftee bitachuu dandeessa. Akkasiitti gosa barbaadetti achirraa Facebook irraa illee agartullee itti ergu akka ajaa'ibatti si godha. Akkana kana dhiigaa jirra obbo Siigee Faadhee. Ya masyaallah. Akkana kun eenyummaa fi gaafa uffatanii akka itti irraa bareedan miilaan deemanii barbaadanii itti dhufan jechuudha. Lakkoomsaaniin achi gubbaa barreessee isiniif kaasaa dhuftanii manni keessan dhuftanii akka ajaa'iba bitattanii kan cidha garaagaraa deemuu barbaaddu bitattee kan naannoo cidhaa iddoo bashannanaa deemuu barbaadullee as dhuftee kana qaabsi gootee boontii deemuun yooma jiru. Akkas bitattan isin kayyadatti isin waan ta'eef akkasitti saayiba kiyya dhaalii kana biratti isin ergee akka ajaa'ibaa kanatti gosa barbaaddanitti aadaa Oromoo kudha takkitti keessaa tapheessanii gosa fete akka ajaa'ibaa kanatti si hodhaa lakkoomsaatii waliin egaa turtii gadi isin jaa asumaan innis waan feetan an hojjechuudhaaf jira kunoo galaa lammaan ta'aa qalbatti hojii akkuma eegaletti dhufaa jira saan isin jaa Itu agama Oromoo berkata pakaian dulu ada saksat. Itu semua gosa berbadanitti. Uffanni aadaa agartee nadhii siin jiru uffattee na baasiis hin jiru. Daawwattoota keenya mana saahiba kiyyaa akkuma viidiyoo jiratti isin waraabee amma viidiyoo kanatti laaltanii daawwattanii komsaas achirraa argattanii maqaa isaatii waliin farsaa guddaa irratti iddoo naannoo waradaa keessaa ijoolleen Yaman keessa jiraattu naannoo waradaa jiraattu dhuftanii asii bitachuu ni dandeessanii lakkoomsaa waliin achirratti akka hin dararamne achirratti qopheessee isiniif kaya akka ajaa'ibaatti gosa barbaadanitti isiniif hodhaa
Duraan dursa YouTube kana subscribe, like, share Share gochuu gochuu hin hin dagatinaa. dagatinaa. Akkasumas video copy link godhaadha. Ijoollee manga gaarii jirtu hunda siitu biraan gaadhaa.